Hordoftoota gaaddisa aappii akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Aappii kanallee kan argannu Google keessatti arganna jechuudha. Google keessa seenuudhaan iddoo sarchii kanatti jechuudha Catchgram jennee itti barreessina jechuudha. Erga isatti barreessine booda akkuma ilaaltan kana jechuudha. Bifa kanaadhaan kan isiniif fiddu. Catchgram incoming call lock and app lock kan jettu kana jechuudha jalqaba irratti kan dhufu kana jechuudha. Kanaafuu isa kana maal gootanii al tokkoon dhooftu jechuudha. Erga dhooftanii booda akkuma ilaaltan kana jechuudha install jettuuni. Erga install jettaniini bifa kanaadhaan kan barbaadaa jiru. Okay, akkuma ilaaltan nuuf xumuree jira jechuudha. Erga bifa kanaadhaan nuuf xumuree booda mootiyyuu gubbaa isaarratti yeroo nuuf ba'e jechuudha bifa qulfii fakkaatudha kan inni jiru akkuma suuraa isaa kan ilaaltan jechuudha. Faayidaan isaa mootiyyuu bilbila keenya namni yoo nuuf bilbilee nuti malee namni biraa akka banuu hin dandeenye akkasuma mootiyyuu aappiidhaan garagaraa jechuudha. Aappii tokko tokkos qollofuu kan barbaachisu barbaanne kan ittiin qollofuu dandeenyu jechuudha. Egaa akkuma ilaallu kanarratti gubbaa kanarratti kinoo bifa kanaadhaan kan inni dhufu jechuudha. Isa kana maal goona al tokko hin tuqaasna jechuudha. Erga al tokko dhoofne booda mootiyyuu eeyyama inni barbaadu eeyyama san ilaanna fi ergasii bifa kanaadhaan kan nu dhufu jechuudha. Jalqaba irratti incoming call lock kan jedhu kuni yoo bilbila bareedhaan nu bilbilamu kan nama biraarraa nu bilbilamu akka namni biraa hin kaafne barbaadani maal gootanii isa off jettu tana al tokkoon dhooftu jechuudha. Ergas booda mootiyyuu gara seetingii isin ergaa seetingis kan jettu kan dhooftanii ergasa dhooftanii booda mootiyyuu allow permission kan jedhu kana al tokkoon dhooftanii inni sun immoo bifa kanaadhaan isiniif bana jechuudha. Ergas ammallee iddoo asii kanatti dhuftanii isa kana dhooftanii al tokko allow jettuun ammallee jechuudha. Ergas booda immoo isa kana jechuudha bilbila keessan kana yeroo isin dhufe kan barbaadaniin batarniidhaan qollofuudhaaf akkasuma immoo dijiitii afuriidhaan isa kanneen keessaa filannoo keessan jechuudha. Fakkeenyaaf dijiitii afuriin yoo qollofuu barbaade dijiitii afurii kanaan 29 21 jedhee amma illee itti deebisee 29 21 bifa kanaan yoo jedhe jechuudha. Next jedhaan jechuudha gara jalaatti. Ergasii bifa kanaadhaan kan yeroo bilbilli keenya dhufe erga paaswordii kanatti galchine duwwaadha nutis kan banuu dandeenyu malee paaswordii kana yoo daganne mootiyyuu bilbilma keenya iyyuu banachuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan bifa kanaadhaan jechuudha. Ergas booda kan nu kaafnu jechuudha. Kuni piraaktiisiidha inni kan taasisu jechuudha. Okay, inni lammaffaan mootiyyuu faayidaan isaa lammaffaan mootiyyuu faayidaan aappii kanaa kan isa lammaffaa jechuudha. Aappiidhaan fakkeenyaaf akkuma ilaaltan gara jalaa kanatti aappiidhaantu jira. Aappii kana mootiyyuu aappii lock kan jedhu kana fakkeenyaaf isa wagaal tokko gad tuqaastanii inni illee akkasuma gara seetingii isin ergaa seetingii erga seentanii booda off dhaan jira jechuudha. Isa kana maal gootu Catchgram kan jedhu kana al tokko tuqaastanii gara on deebistu jechuudha. Isa achirratti on irratti yeroo deebiftan isa kanas immoo okay jettaniini kan bifa barbaadan jechuudha. Kanallee batarniidhaan barbaadanii paaswordiidhaan barbaadanii qollofuu kan barbaadan dandeessu jechuudha. Anamma fakkeenyaaf paaswordiidhaan yoo barbaade isuma jalaa jiru kan argitanii isa kana al tokko yoo tuqaase lakkoofsa naaf fide jechuudha. Isuma jalqabaa san 29 21 jedhee ammallee yeroo lama 29 21 jedhee itti barreesse bifa kanaadhaan naaf fida jechuudha. Facebook, gaalarii, messengeraa kan barbaadan qollofuu dandeessan jechuudha. Kan isin barbaadan qollofuu dandeessanii walumaa galatti mootiyyuu install aappii kan gootan jechuudha. Al tokko yoo kana dhooftan hundi isaa hin qollofama jechuudha. Yoo hin barbaanne mootiyyuu achi keessaa tokko tokko qollofuu yeroo barbaadan fakkeenyaaf isuma kana dhooftanii qulfiin kun yoo bulee ta'e inni kun qollofame jechuudha.
yoom barbaadne immoo irraa bantan jechuudha. As keessaa kan barbaadan qollofuu hin dandeessanii, kan barbaadan dhiisuu hin dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf gaalariis qollofuu hin dandeessu, yeroo isin hin barbaachifnetti dhiisuus hin dandeessu yookaan walumaa galas qollofuu hin dandeessu jechuudha. Faayidaan aappii kana isa lamaan kana jechuudha. Tokko bilbila keenya namni biraa akka kaasuu hin dandeenye, lammaffaan mootiyyuu aappiidhaan keenya qollofnee nuyin alatti immoo namni biraa banuu akka hin dandeenye aappiidhaan keessaa barbaadnu kan nu qollofu jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Yoo aappiin kun isin tole mootiyyuu namoota birootiif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo gaaddisa aappii jechuudhaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.